Tole tole nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo adhaga guyyaa jaarsummaa bakka guyyaa murtoo guyyaa qabachuuf dhufanii sargii kootiif guyyaa dhumaasaa guyyaa kana ani gaafa qabachuu dhufanidha waan ta'eef kunoo maatiin akkanatti asii shirri gud jechaa jiru. Intoshu iwwatu isiniin agarsiisa na wajjin ta'a. Isiniin jedha kun akkasitti daabboon muramee ollata murree biddeeni muramee akkasitti akas qophaa'ee jira. Ammi ganama waan ta'eef qophii ganama duraarra jirra. Anillee yeroo nyaatutti ani itti nan ba'a nan deeme waan ta'eef ijoollee shamarran dubaraa yoo tokko faa nan deeme garuu qopheessanii minaamin jedhanii hiriyoonni kos na bira jiru sisteroonni fa'is waan jiraniif ani video yo video edit yeroon godhu beekatama wal keessa butee waxii waxaatti mucayyoo tokko uumani waxii waxaa jirti iddoo nuun geenye duuba ishii iddoo lama jira garuu duubatti hojjechaa jirti. Ani deemen qacci xiqqoodhuma qacci godhee sirreessee asitti waxii diimaa foon hojjechaa jirra achitti allicaa hojjechaa jirra sababii jirasi karaa tokkotti illee hundaan hojjechaa jirti gidduu kana dhaabatti qobaadhas gaafsan ijoollee nan dhufan ijoolleen tokko namaa as dinnicha kaarootii foon xaalliidha. Argaa jirtu allichaadha waan ta'eef. Naa diimaan akkuma walloletti jira kun haasiyyuu. Jira dha. Maanu gattee deemti naan jette isa gaafa duraa dhufanii akkasuma yaw waan duraaf finneef ala waan ta'a minaamin hin jiru waan ta'eef seenanii yeroo sana nyaanta waan gooneef guyyaa isaas ishumatti waxee mucayyoon miti kuni mucaa ollaa kooti wajjumaan duran baradheeni garuu ishee maa deemteettee na gaafachaa jirti. Innaa asitti yeroo muraniin fiigee dhaqee ilaalee ganaa kan hindaanqoo muraa jiru minaamin dhaqeen ilaalee kuni maal jedhu cooma maal qaxaqaxi isaa diisa ta'e qaxaqaxi sitti akkasii qophaa'aa jirra. Baga geesse jedha asumaan immoo asumaan baga geesse jedha. Tolega manas haala kanaan qopheeffame minaamin boodaaninaan ba'a garuu waaqayyoon gaa jedhu namas viidiyoo dabaraa butaan ijoolleen sodaatu baay'eedha. Hundaafuu qophoofnee akkasitti ammaaf yeroo kan hojjennu hundumaa hin dhufne keessummaani ganaa booda dhufu waan ta'eef biyya namaan mana qopheessinee xaxqoonee amma namni dhufutti akkasiin isiniin jedha isinis koottaa hirmaadha. Yaa namni biraan dhufu maatiin dhufee guyyaa qabaachuu jechuudha walitti dhufanii guyyaan gumaanni guyyaan summaanni yoomirra nuufaa ta'u guyyaa baqa guutuu gaarii sana isuma mari'achuu walitti deebi'uu jechuudha sadhuma. So akkasii isa xumuranii
yeroo deemanii kana isinitti immoo nan hima akkanatti hin jiru. Asitti video argadhe qacam godhate qoshuu wayii siyya sodaatiin kan waraabanii dhufan keessumaa gubbee jiru amma humna isaanii natti fakkaate sodaataa waraabaa jira naannoo caallas. Ani garuu yeroo bilbileetti immoo normaal waraabaa dhaabadhaatiin jedheen yaa'u yeroo biyya seerra akkasiin jiru gaaf sargiillee ta'u malee akkasii dhaabatanii jaarsolii yeroo dhufan nama waraabuun ishee naannoo keenya duraanii sanatti kanaaf sodaadhaan akkasii qacam godhu ijoolleeni. Akkasii kunoo sodaa du'aatiin waraabanatti fakkaatan abbaan ta'e eenyu akka ta'e illee hin beeku kana nama biraan naa dabarsee hin jiru ani yeroo kanatti akkasii like godha